Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya eegalleerra jalqaba irratti dhimmoota har'aaf qabanneen gaggabaabsee isinitti himama. Abbaa Gadaa Tuulamaa fi barreessaan Sagantaa Abbootii Gadaa Oromoo Goobanaa Olaa irreecha baranaa irratti baay'ina namaa murteessuun rakkisaadha jedhan. Oromollee dhuguruun hin danda'amu beektaa malkarraa kamtu irreeffataa kamtu irreeffanne kanalleen abbaan gadaa hammana jedhee dubbatuun safuudha. Kaafaawwan balaa sodaachisaa biyyatti dhufaa jiruuf falli marii dhugaadhaa jedhe dhimma kanarratti qondaala paartichaa Addisuu Bullaallaa sofsiifneerra. Akkaataa afaan qawweetiin walitti geeraruu wal gaarrifachuu kun qisaasama garaagaraa goola adda addaa fide malee furmaata fide jennee yaadnu. Rakkoo nageenya naannoo Beenishaangul godina Matakkalitti uumame ilaalchisees gabaasa qixeeffanne qabna. Odeessaalee biroos qabna. Ani Hirphaa Gammachuutee Noordoffaam. Namni irreechaaf gara malkaa bu'u of eeggannoo guddaa gochuu akka qabu gamtaan abbootii gadaa Oromoo dhaame. Abbaan Gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Olaa Irreessoo dhimma ayyaana irreechaa sanbataa fi dilbata dhufu hora Finfinnee Bishooftutti kabajamu ilaalchisuudhaan BBC wajjiniin turtii taasisaniin irreechi baranaa iddoo akka isaan yaaddessu dubbatan. Waayila Kobzurqee Olaanaatu dubbiseen. Yeroo ammaa kanatti rakkinni hamatu jira biyya Itoophiyaa kana keessa akkasumas immoo Finfinneen dugda biyyaalessaa waan taateef asirratti rakkinni nageenyatillee rakkinni biyya kana immoo walirratti tamsaasutillee nu qonnama kan jennu kana laallee waadhanneet akkaataa gamtaan abbootii gadaa murteesseen nageenyi uummata galateeffatuu kana dhimma nageenya Oromiyaatiif kenninee jira. Akkasumas immoo waa'ee fayyaatirratti kanallee dhugeessa fayyaatiif kenninee jira. Baay'ina nama hirmaatu akkamitti murteessitan? Oromollee dhuguruun hin danda'amu beektaa malkarraa kamtu irreeffataa kamtu irreeffanne kanallee abbaan gadaa hammana jedhee dubbatuun safuudha. Maaliifin namni galata galfatuu deema. Kana miidhamiin akkamitti akka tekinika ogeessa fayyaatii fi nageenyaaf kenninee jirra walumatti qabaa hagam akka hin danda'amu. Namoonni tokko deeggartoota baajiitu kennamaa baajii kanaan immoo deeggartoota mootummaatu argama waan ta'eef hirmaachuudhaaf rakkoo uumuu danda'a jedhanii namoonni addaan jiru. Baajiin ittiin irreeffatamu kun akkamitti argama? Eenyutu kenna jettanii murteessitan? Ogeessi akkamitti akka waan barbaachisu taayinaazarii maaskii darbee warratee immoo fageenya akkamitti akka eeggatee maal akka ta'u kana ogeessu kennin malee naanna'ee nageenyi saba Oromoo nageenyi saba sablammii Oromoo fayyaan saba Oromoo nageenyi fi fayyaan saba Oromoo sabaaf sablammis akkasumatti warra immoo kanarratti hirmaatu immoo jaarsa cifiree ga'eessa abbootii gadaa qeerroo qarree keenya kana immoo tekinika kamiin akka dhibee kanaa fi haala nageenyaa rakkisaa kana keessa teenyee akkamitti akka kabajnu ogeessumaaf dhiira. Kanaafuu amma gamtaan abbootii gadaa kun lakkoofsa namaa hamma kanatti jedhee daangessuurra namni of eeggannoodhaan akka hirmaatu murteessitan jechuudha. Oduu akka gamtaa abbootii gadaati oduu biitti nagaa taate kabareen gaddaa sana agartee jirta. Oduu rakkinni saba Oromoo kana hin qunnama jennee itti yaaduu baannee bara kana ayyaanni irreechaa kun akkuma sirna gadaatiitti UNESCO irratti hin galmaa kan jedhu abdii qabna. Akkasii nuun taane. Amma malkaan lamaanuu malkaan hora Finfinneetis kan Bishooftutis gadaa keessan jala jira. Isintu waa'ee kanaa himuu danda'a jenneeti. Namoonni baajii hin argannu irreecha kana akkamitti hirmaan jedhanii yaaddaan jiru. Baajiin kun kan kennu eenyu waa'ee isaa mootummaa wajjin mari'attaniirtu ka jedhu irratti odoowwan achitti mari'attan nutti himtaniidheeni. Waa'ee baajii kana namni ogummaa adda addaa qabaa. Ani sirna gadaa kan beekaa ogeessaa kenninee jira. Akkamitti akka namni akka irratti hirmaatu nageenya dabalatee fayyaa dabalatee kun ogummaa warra amma qaama lamaanii fi ibsee kana malee ogummaa abbootii gadaatii miti. Uummanni Oromoo immoo oduu rakkina dhuumuun irreeffatutu irra jira ka jedhu abdii qabna. Isin akka abbaa Gadaa Tuulamaatti yaaddoo akkamii qabdu irreecha baranaarraa? Waaqayyo haa nu sirreessu. Yaaddoo nageenyaa yaaddoo dhibee kana yaaddoo haman qabaa. Abbaa Gadaa Goobanaa Olaati kan dhageessan dhimma irreechaan walqabatee irreecha hora Arsadiitti kabajamuuf sagantaan axaarii adeemsifamaa jira. Malkaa axaaruu jechuun maali? Saganticha irratti kan hirmaate Foollee Alamaayyoo Baalchaa kan dubbise waayila koo Habtaamuu Xibabuuti. Wanni ijoonni guyyaarraa malkaa kana huunee malkaa axaaruudha. Malkaa axaaruuf immoo sagantaan qabameetuma uumaa dur jirtu. Ka'ee abbaa malkaa bakka ulfaata adee nadaatii kaane achi kaanitti malkaa hora Arsadii fuune dullechaaf korma qabnee fuune dullecha abbaa malkaa kalee malkaa dhanaa taare korma muudanatu qalee
Haxaaruma kana jaamee raawwateetti abbaan malkaa bisee malkaa haxaaree karruu taate abbaan malkaa dullecha bitee mudanni korma bitee abbootiin gadaa bakka jiranitti haati siinqee bakka jiranitti gadaa shanan bakka jirtutti malkaan uummanni itti ba'u kun hunda dura abbaan malkaa kana haxaara. Haxaaraan immoo uummanni nagaa nadda galuu fi waan hundi safuu guuttatee malkaan kan dur qabdu waan hunda kan tareessee akka deemuu fi akkaataa kanaatiin kan malkaan kan haxaaramu. Mee malkaa haxaaruu yeroo jennu hojiiwwan hojjetaman yookaan dalagaawwan dalagaman maal faadha natti himame? Malkaan akka itti haxaaramu abbaan malkaa, haati malkaa, abbootiin gadaa, haati siinqee, maanguddoonni biyyaa, kormi dullechi dhiyaateetti kan malkaan haxaarame. Amma kana booda hoo sagantaa maaltu jira hanga guyyaa irreechaatti maaltu raawwatama? Egaa amma kana booda wanni jiru gaafa sanii irreeffannaadha amma sanbata duraa qe'ee ulfaadaa kanatti biitti korma 3-4 bitee raawwatee jala bultii achitti kormi qalamee raawwatee maanguddoonni achi bulanii achi halkan ka'anii immoo kara malkaa irreeffannaatitti deemu. Dhaggeeffattoota keenya BBC afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti himama. Itoophiyaatti har'a namoonni 640 koronaa vaayirasiin wayita qabaman namoonni 14 du'aniiru. Amma yoonaatti namoonni vaayirasichaan qabaman 74,000 caaluun lubbuun namoota 1,100 oliis darbeera. Naannoo Hararitti ajjeechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan siidaa 2 dabalatee miidhaa namaa fi qabeenya irraan ga'uun namoonni 88 irratti galmeen himannaa baname. Isaan keessaa 63 abbaan alangaa federaalaatiin himanni irratti banamu waajjira dhimmoota koominikeeshinii naannichaa ibseera. Ameerikaan humna ittisa Itoophiyaaf doolaara miliyoona 2.9 deeggarte. Deeggarsi kunis waraanni Itoophiyaa garee Al-Shabaab Somaaliyaa fi shororkeessitoota qolachuu keessatti humna akka jabeeffatu deeggaruuf akka ta'e imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru beekseera. Manni murtii Chaayinaa barsiiftuu magaalaa Juwaanzuutti barattoota oolmaa daa'immaniif summii laatte du'aan adabe. Barattoota summeeffaman 25 keessaa lubbuun barataa tokko darbeera. Naayijeeriyaatti hidhattoonni garee Islaamic State wajjin hidhata qaban bulchaa kutaa Boornoo ajjeesuudhaaf boombii harree irratti tolchanii jedhame. Aleellaan kun dilbata darbe raawwachuudhaaf kan karoorfame naannoo haroo Chaaddetti aleellaa biroo yaalame booda ta'uun ibsamee jira. Oduun sa'aatii kanaaf qaban isaan kana. Gara qabiyyee sattaanutti ceenam. Rakkoo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti uumameen itti gaafatamummaa isaanii hin baane kan jedhaman aangawoonni 45 hojiirraa dhorkamuun kaan immoo to'atamuu itti gaafatamaan waajjira badhaadhinaa naannichaa obbo Yisaaq Abdulqaadir BBC'tti himaniiru. Naannichatti irra deddeebiidhaan rakkoon nageenyaa mudatuuf eenyutu itti gaafatamaa gaaffii jedhu deebisuudhaan eegalu. እነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች ከሌላ ቦታ የመጡ አይደሉም። በዋናነት farreen nageenyaa kunneen iddoo biraatii kan dhufan miti. Dargaggootuma naannoo sana jiranidha. Keessumaa immoo ajjeechaa jumlaa jaawwitti saba Gumuz irratti erga ga'een dargaggoon Gumuz baay'ee daggalatti galeera. Sababiin isaa immoo namni ajjeefamee mootummaan tarkaanfii seeraa hin fudhanne komii jedhu qabu. Mootummaan warreen farra nageenyaa ta'an adabaa jira. Koottaa deebi'aa jechaa turre. Haa ta'u malee naannoo hidha haaromsaatti nageenya akka hin jiraanne warreen barbaadan dargaggoota Suudaan keessatti hidhachiisuun gara biyyaatti akka galan taasisaniiru. Haaluma kanaan hidhattoonni kunneen yeroo biyyatti galan maatii, jiraattotaa fi hooggansa mootummaa waliin illee qunnamtii ni taasisu. Qaamoti nageenya booressan laamsha'aniiru. Kaan du'anii kaan booji'amaniiru. Kaleessumallee shiftoota dabalatee gochaa kanarra warreen hirmaatan 400 siqan qabamaniiru. Naannichatti rakkoo nageenyaa irra deddeebiin mudatu maaliif dhaabsisuun dadhabamee isa jedhuuf obbo Yisaaq wayita deebisan? እዛ አካባቢ ያለው ችግር በጣም የቆየ ነው። Rakkoon naannichatti mul'achuu erga jalqabee tureera. Waggaa tokko ole. Tokkoffaa hawaasni naannicha jiraatu miira walxaxaa keessa jira. Keessattuu hawaasni Gumuz naannicha jiraatu. Karaa toora miidiyaa hawaasaan duulli taasifamu dargaggoonni akka jeeqaman taasiseera. Iddoon kun daangaa Sudaanitti waan dhiyaatuuf isaaniif mijataadha. Kanaafuu haala teessuma lafaa mijataa qabaachuu fi iddoo hidhi haaromsaa itti argamu qabee amma magaalaa Gilgal Balasitti gammoojjiin argamu iddoo rakkisaadha. Tarkaanfii garagaraatu fudhatama. Garuu gara Sudaanitti akka salphaatti qaxxaamuru. Achiis gara Itoophiyaa ce'u.
Kana malees abbootii qabeenyaa naannichatti lafa otoo hin qotiin hafanii lafti isaanii warri irraa fuudhame biyya biraa ta'anii dargaggootaan isin cinaa jirra qabsaa jedhanii karaa hedduu duulu. Kanaafuu rakkoon naannoo Matakkal jiru walxaxaadha. Waan qabatamaan lafarra jiru sirnaan dhaggeeffatanii deebiitti kennaa yoo deeme malee tarkaanfii amma fudhatamaa jiru qofaan ni tasgabbeessina jedhanii yaaduun hedduu rakkisaadha. Odeessa keenya xumuraan balaa sodaachisaa biyyattiitti dhufaa jiruuf falli marii dhugaadhaa jedhame paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo. KFO'n guyyaa kaleessaa waamicha marii dhugaa biyyaalessaa bara haaraa jedhuun ibsa baaseera. Waamicha kana dhiyeessuun maaliif barbaachise kan jedhuuf kanarratti qondaala KFO ka ta'an Addisuu Bullaallaa waayillikoo Eeliyaas Mulgeetaa haasofsiiseera. Waggaa haaraa kanarratti filannoon illee gaggeeffamaa jedhamaa jira. Gama biraatiin ammoo waliigaltee biyyoolessaallee jedhamaa jira. Dhugumaan gaheen paartileen qaban yoo katti amanama ta'e nageenyi dhugaa dhufee uummanni tasgabbaa'ee ce'umsa gara dimokiraasii taasifnu dhugaan yoo ka barbaadamu ta'e mootummaaf waamicha kana dhiyeessinee jirra. Mootummaa waamicha kana hin fudhataaf dhiisaa kama waliin ilaallu ta'a. Ayyee jecha dhugaa jedhu irra deddeebiin kaasaa jirtu isinillee marii dhugaa nageenya dhugaa ka jedhu irra deddeebiin waamicha kana keessattis argineerra. Mariin dhugaa yookaan immoo nageenya dhugaa maal fakkaata yookaan immoo isa kamidha kan jechaa jirtan? Mariin dhugaatiif nageenyi dhugaa nuti jennu haqa jechuudha. Haqa uummanni kun qabu dhugaa biyya tana keessa jirtu saalfii tokko malee wal qaaneffachuu tokko malee gatteennee waliin dubbannee isa dhugaa sanarratti dubbachuu qabna ka jennu. Kana fakkeenyaaf paartileen siyaasaa odoo adamsamanii uummanni akka tokko malee ilaalcha isaatiin dhugeeffannaa isaatiin yeroo funaanamee bakka garaagaraatti gurguramuuti komaand poostiin bulutti yeroo doorsifamutti yeroo ammoo qabeenyi uummataa dinagdeen uummataa qisaasamaa saamamaa jirutti yeroo uummanni beelawaa jirutti yeroo uummanni balaa namtolcheef balaa uumamaatiin akka lolaatiin dhugaatii garaagaraa keessa jirutti pirojektoota mimmiidhagoo ta'an ijaaree mootummaan pirojektoota namoota muraasa qofa fayyadu waan akkasiisan godhee leellisii halkanii guyyaa leellisuu jiilaa fi seremonii halkanii guyyaa gaggeeffamu biyya kana hin ceesisu. Kan biraa immoo waamicha kana keessatti waan hin argee balaa sodaachisaa ta'e dhufaa jiru wanta jedhutu jira. Kana wanti isin jechisiise maalinni? Yeroo kamiyyuu caalaa uummanni biyya kanaa qaamolee mootummaa seera baasan seera hojiirra oolchaniif seera hiikanii irratti abdii kutatee jira. Haqa uummata kanaa mana murtii keessa hin jiru, siyaasa keessa hin jiru yookaan ammoo malaaf marii keessa hin jiru afaan qawweetitti deebi'ee jira. Kun uummata abdii kutatu taasisaa jira. Gama biraatiin ammoo bifa argineef hin beekneen warri sirna durii leellisanu Oromummaa irratti xiyyeeffatanii halkaniif guyyaa Oromummaa cabsuuf karaa adda addaatiin yeroo socho'an yeroo gara miidiyaalee hedduun itti duulan argaa jirra. Kana bira dabree ammoo namootni biyya kana keessatti icon national hero Oromoo ta'an goototni Oromoo yeroo akkuma salphatti ajjeefaman akka Caaluuf argaa jirra. Akka Johaar Mahammad akka Baqqalaa Garbaa fa'a namoonni ce'umsa kana keessalletti gatii guddaa baasaa turan. Baroota dheeraa manadhaa keessa warri turan warri biyya alaa ta'anii qabsoo kana utubaa turan yeroo haa fannifamanii haa ajjeefamanii haa hidhamanii jedhamee ifatti hiriirri garaagaraa keessattuu biyya alaa keessatti itti ba'amee bibbeen akkasii rukutamu argaa jirra. Inni kun kallattumaan yaaddoo walitti bu'iinsa sabaa keessa fiduu danda'a jennee yaadna. Falli guddaan kan fala ta'uu danda'u akkuma jedhaa turre mariin haqa qabeessaaf dhugaa gatta'amee waliin mari'atamuu qaba. Filannoo gaggeessine yoo ta'e dimokiraasii filanne yoo ta'e qaamonni dhimmi kun ilaallatu hundinuu waliin ta'anii riiformii dhugaa marii dhugaa waliigaltee dhugaa godhanii qaama amanan yookaan qofa falli ka jiru jennee yaadna. Kanaan alatti ammoo akkaataa afaan qawweetiin walitti geeraruu wal gaarrifachuu kuni qisaasama garaagaraa goola adda addaa fide malee furmaata fide jennee yaadnu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan goolabuuf jirra. Odeeffannoo dabalataateef marsariitii keenya hordofuu dandeessanii waan nu caqastaniif galata guddaa qabdu.